abdii qabaniitu obboloota keenya wajjin faarfannu waaqayyoon waaqessinu gooftaan hunduma keenya haa eebbisu fayyaa ta'a. Nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Yesuus Kiristoos cubbuu keenyaaf jedhee xoofoo kana fudhatee nama fayyade. Haleluuyaa. Tokkoon tokkoon keenya fayyineerra miti. Tokkoon tokkoon keenya du'a isaatiin jalaa baaneerra. Yesuus jiraataadha. Haleluuyaa. Furmaataaf samiirraa dhufte namootaaf jireenya laatte dhiiga kee nu qulleessite ati cubbuu nu hojjenne yakkis irraan argamne jedhee faarfannaa kanaanii hubachaa waan gochaa Yesuus Kiristoos nuuf godhe ilaalaa yaadachaa faarfannaa kanaan hafuura keessa taanee waaqeffanna. Ati
Para
galanni waaqayyoo fata'u gurmuu waaqeffannaa keenyaatiin mee harka keessanitti qabaatii waaqayyo sina eebbisu jedhaanii waaqayyo sina eebbisu waaqayyo sina eebbisu itti fufnee sagalee waaqayyoo keessaa kutaa wangeelaa in dubbifannaa wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 44 amma 56tti kan jiru walii wajjin in dubbifannaa. Luqaas 23 44 amma lakkoofsa 56. Guyyicha keessaa sa'aatii ja'affaa ture. Garuu kunoo biiftuun ifa ishee waan dhabdeefi amma sa'aatii saglaffaatti dukkanni lafaa hundumaa irra ture. Golgaan mana qulqullummaas qixxee lamaanitti tarsa'e. Yesuus yommuu sagalee guddaadhaan iyyee, yaa abbaa koo hafuura koo harka keetti kennadha jedhe. Utuu inni kana dubbatuus hafuurri isaa keessaa yaa'e. Hangamni dhibbaa waan ta'e kana yommuu arge, namni kun dhuguma nama Waaqayyooti jedhee Waaqayyoof ogummaa dhiyeesse. Namoonni waan ta'u eeguudhaaf walitti qabamanii turan hundinuu kan raawwatame yommuu arganii qoma isaanii rukutachaa gara mana isaaniitti galanii. Michoonni isaa fi dubartoonni Galiilaadhaa Yesuusin duukaa bu'anii hundinuu halaala dhaabatanii in ilaalu turanii. Biyya Yihuudootaa mandara Armaatiyaa keessaa namni gaariidhaa fi qajeelaan Yoosef jedhamu tokko ture. Inni warra biyya seerratan keessaa tokko. Garuu yaada isaaniitiif hojii isaaniitti utuu waliin galin mootummaa Waaqayyoo eeggachaa ture. Namni kun Philaaxoos bira dhaqee reeffa Yesuus kadhate. Isas fannoo irraa gadi buusee wayyaa quncee talbaa irraa dhaabeen kafanee awwaala garaa dhagaa keessatti tolfame akka namni itti hin awwaalamin keessaa kaa'e. Guyyaa sanattis sanbanni itti lixuuf waan tureef namoonni in qophaa'u turanii. Dubartoonni Galiilaadhaa Yesuus duukaa bu'an suni Yoosefii wajjin dhaqanii iddoo awwaalichaa akkasumas akka itti reeffi isaa kaa'ame hubatanii. Achumaa deebi'anii immoo waan ittiin reeffa isaa sukkumanii urgooftuudhaaf dibata qopheessanii. Guyyaa sanbataatti garuu akka seerri ajajutti hin boqotanii. Kun sagalee Waaqayyooti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkuma sagantaa keenya kaleessaa irratti si yaadachiifne
waa'ee sagantaa borii yeroo isaarra deebinee si yaadachiifnaa yaadachiisaa gara biraa hin qabnu. Ganama isaatii 6 amma 7 walakkaatti waaqeffannaan inni ganamaa inni waaqeffannaan sa'aatii 9tu jalqabe ganama jechuudha. Sa'aatii 6 amma 7 walakkaatti asitti wal arginee waaqeffannaa du'aa ka'uu gooftaa faarfannaadhaan waaqeffannaadhaan dubbii waaqayyoos dhaga'uudhaan hin kabajanna. Achi booda ciree asumatti walii wajjin nyaanna. Ciree jechuun qursii jechuudha. Beekna hundi keenya jedhina manaa. Asuma qursiidhaaf gara manaatti deebi'anii galuun hin barbaachisu jechuudha. Asumaan amma sa'aatii 7 walakkaatti amma 8 walakkaatti yeroo cireeti sagantaa ganamaas cirees tajaajila dubartoota waldaa keenya haadholiitu akkasumas tajaajila garaagaraa keessatti qooda fudhachuudhaan kan beekamanii boriis isaantu tajaajila jechuudha. Achi booda sa'aatii 9 amma sa'aatii 11tti sagantaan inni waaqeffannaan konfiraansii keenya akkasii kun itti fufaa. Yeroo sana ijoolleen waldaa keessaa maatiitti dhiyaatanii turu malee sagantaan sanbataa barumsa sanbataa mucooliidhaaf boriitu hin jiru jechuudha. Waan isaan irraa hir'atu torban borii bakka buufnaa jechuudha. Amma itti fufnee faarfattoota keenya gurmuu Ebenezer irraa dhageenya isaaniin gara fuula duraatti ni nafeera. Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u. Attamooltan saba Waaqayyo. Maqaa Waaqayyo eebbifamu. Har'as fuula saba isaa dura ni dhaabee Waaqayyo ulfaatu ameen. Waaqayyotti guddaa gammannaa, Waaqayyoon guddaan galateeffannaa. Yeroo dheeraa booddee har'as fuula keessan duratti argamuudhaaf baay'ee gammannaa. Waaqayyo eebbifamu waaqeffanname. Gochaati naaf gootee sin galateeffadhaa jedhee Waaqayyoon hin galateeffannaa. Nu keessaa egaa namni tokko hafeera, isheen immoo nagaa sirriidhaaf ta'etti. Time
Hallelujah,
Tifufnee waaqayyoon hin faarfannaa hin jiru kan akka keetu hin jiru jennee waaqayyoon waaqeffannaa. I love you.